Barsiisa. Abshaaloo. Jirtuusi. Akkam nagaa? Nagaadha miti. Fayyaadhaa? Seenaa baay'ee jira. Namni akka itti bahu malee waa fiduun waan lafa argee dhufe. Waan lafa argee. Maal lafa argite? Duuriyyee. Hattuu. Maal lafa? Lafa argite? Lafa argee. Namni akka itti bahu malee akka itti galu hin beeku. Rakkina birrii lafa argee. Oh my god. Oh my god. Namni amma abbaan kanaa yoona dhiiga bu'a yoona. Maaliif salphaatti birriin hin dhuftu. Mitiiree dhuguma. Ani immoo dafqa namaa nyaachuun barbaadu lafaan argee yooma beeksiftanii abbaa birrii kanaaf adeemu jettanii wayyuu jedheen beektu baay'ee ani garaan koo akkas na ilaaltan miti. Inni al shakilik. Malee qarshii kuma godhan lafaan argee na gaddisiise abbaan isaa yoo dubara faa taate immoo ittuu na gaddisiisti baay'ee deema yaada yoo dhiira ta'e dhiirri illee hojjetee fiduu danda'a. Kudhan xireeshi. Kuma kudhan. Anoo bira tokko keessaan beedamne dhugaa amanummaa hin deebisa beeksisaa mee. Abshaalu. Gaarii dhalleeti. Isma dhugumaatan maqarshee kana deebisuu barbaadde moo lamatti rannachuu barbaadde moo na gorsii waa'ee maal? Dafqa nama nama barbaachisu. Dhugum. Dafqi nama. Si amanuu hin dadhabe kan si amanuu hin dadhabe. Gaafan fuudhe namni argee hin jiru. Innis argeera kaa. Harree qofa na arge. Harree wayita kun naannoo keenya turte ishee matachuu illee ma deebee malee harree irraa kan hafe namni biraa hin jiru. Maaliif dafqi nama maal nama fayyada biyya kana keessatti immoo hojiin hin jiru. Jireenya ani iyyuu callisee barachaa jira baloo jimaal tura nama barumsa. Abshaal. Ati erga yoomiin nama gaarii akkasii taate. Yooma namaa ta'ee beekan yooma waa hin taane hojjedhee beekan natti maa waa hin hojjedhe hin jiru dhugaa. Saayitii birriin tokko argamne kanatti birrii kuma kudhan argite deebisaa hirtaama. Garaa kootti ka. Ay abshaaloo. Namni jibban sirrii miti. Namni akka duuriyeetti ilaalu sirrii miti. Kunoo. Hojii guyyaa tokkooti. Kanaaf egaa beeksisaati abbaan isa dhufee fudhatu gaa. Tole barattootaa hundi keessaniyyuu ganamaan argamuu yaalaa ijoolleen barfattee baay'istan kana booddee sa'aatii 2:10 gaafa ta'u waardiyaan barri isin irratti cufa gatii ta'eef hundi keessaniyyuu ganamaan akka argamtanii warri baddanii galtan sa'aatiin otoo hin gahiin warri raftii baatan of eeggadhaa hundi keessaniyyuu. Har'a barataa qaxaleen tokko amanamummaa ajaa'ibaa agarsiisee jira. Barataa Abshaaloodha. Abshaaloo gara fuulduraatti kottume yeroo tokko. Hamileedhaan. Abshaaloo. Uniformi uffadhu. Na alshaakili. Uffadhu uniformi. Tole uniformi keessan kana booddee hundi keessanii warri salgiitti baattattan hundi keessan uffadha. Daddafa. Uniformi akka baattanii dhuftaniif otoo hin taane akka uffattanii dhuftaniif kan bitame. Tole har'a barataa Abshaaloon egaa waan addaa tokko hojjetee jira jechuudha. Amanamummaa dinqii agarsiisee jira. Akka mana barumsaa keenyaatti birrii 10,000 lafaa argee birrii kana abbaasaan beeku daandiirra otoo deemuun argee abbaan birrii kana dhufee haa fudhatu sin harkaa jedhee birrii 10,000 fidee biirootti nutti kennee jira jechuudha. Kunooti birriin qarshii 10,000 kana qarshii 10,000 kana fidee nutti kennee jira jechuudha. Hundi keessaniyyuu Abshaaloo irraa waa guddaa akka barattan abdii guddaa qabna jechuudha. Barataa qaxalee, barataa amanamaa namoota akkasii biyya keenyaaf ni barbaachisu gatii ta'eef mee yeroo tokko hamilee kennaa fi Abshaaloof. Thank you galatooma. Abshaal. Nuffatu uffata. Akkatti uffatamaa Abshaal. Egaa namoonni tokko egaa yeroo tokko namoota gaariidha nuti jennu maraatu uffata keessatti maraachuunis hin jira gatii ta'eef isa kana nu of kalchaarra waan gaarii hojjeteera gatii ta'eef waan baay'ee irra darbaa irra gaa rifeensa keessin sirreessita turte na alshakilik rakkoon qabu saarraa. Abshaaloon maaluma yaadeetu har'a birrii amma kana baay'isee kana deebiseen. Amanamummaa qabaachuu danda'ama. Amanamummaa maalii qaba akkamitti amanamummaa qabatta waa yaadeeti deebisee malee tola hin deebifne. Mucayyoo nagarraa miidha. Waa yaadeetu
qarshii amma kana deebisi. Tolan deebifne garraamummaa hin qabu abshaaloo hammina inni qabu nan beekaa jaallate hin deebine birrii kana na amani. Lakki dhiisi irra keessa isaa ilaalta malee keessa isaa maatti beektaa. Waan ta'e tooftaa maleeti deebise birrii kana. Dhuguma immoo qarshii kana akkuma lafaa argatu deebisuu danda'a wanta malamaa. Mucaan kun amanamummaatiin hin deebifne waan ta'eedhaaf amanamummaa miti wanta inni yaade wanta biraadha siifaa galu garraam hin ta'in. Dhiisi mucaan kun yoo nama amanummaa sirra caalaa amanummaa qabaachuu danda'a. Ati maaliif nama nu hubattu? Si hubachaa hin jira mucaan kun amanu iddoo nuyi itti yaadne gararraa jiraachuu danda'a maalitti beektaati. Birriin kun kan eenyuuti immoo laata? Abbaan isaa yoo beekamu waan ta'e birrii kan harkaa baasuun qaban. Abbaan isaas qarshii irratti barraa'eera abbaan birrii immoo maal taateef. Qarshiin kun kan eenyu akka ta'e hin beekamu ani harkaan baasa. Barsaa harka artis nafu abshaaloo harkattis nafu ani harkaan baasa. Hello. Akkam naguma? Nagaa akkamati? Jirtaa abbi. Nagaadha galata rabbii. Mana barumsaan jira. Nagaa kooti waan ta'eef ansii bilbile beektaa callisii bagan gammadee dhime. Bagan gammade? Nama si bukkee jiru yoo jiraate callisii harka fuudhi bagan gammadee banaa gammadaa jedheeti. Maaltu na bukkee jira wanti na bukkee jiru muka bichaadha baga gammadde. Maaltu jira beektaa sagalee gadi qabi. Achi nama bukkeerra ta'u taatecha siiqi. Namni tokko na bukkeen jiran qophaa koo jiraan. Maaltu jira beektaa mana barumsaa dafii goota amma hojiin qabdu yoo taate qarshii 10,000tu bade qarshiin 10,000 kuni abbaa 200 qofaadha. Qarshii kana barataa wayii argee fidee mana barumsaatti nutti kenne abbaan qarshii kana gatee yoo jiraate dhufee haa fudhatu jennee hiriira irratti beeksisne irra. Maa inni dhaabbachaa jira miti tureera ergansi eeguu jammareen dhuftu moo? Toleeshi daddafi. Qarshii 10,000 amma mana barumsaa koottuutii dhagayeen dhufee qarshiin kun kan kootii jettee kakattee abbaa 200 qofaadha qarshiin. Akkam? Jirtaa? Naguma? Nagaa Jirtaa? Jirtaa? Nagaadha? Nan ture miti? Baay'ee turte? Rakkoon qabu naguma? Nagaa koodha. Maali garuu maaf akkana muddisee na waamte? Abbaa 200 qarshiin koo har'a ganaman gateettee mana barumsaa dhufte. Maalidha beektaa? Mana barumsaa keenya keessatti qarshii wayiitu argamee jira. Abshaalootu qarshii wayii argee daanitteera mana barumsaatti laate. Qarshichi immoo qarshii guddaa. Qarshii 10,000 argee daanitteeratti laatee jira. Akkas goona. Ati kan kootii jedhi qarshii 10,000 sana daanitteeratti singeessaa kan kootii jedhi. Gammachuudha wantichi maaliif hin dhufu nan dhufaan. Jirtu? Bilbila isaan jira. Waa'ee kemistirii. Waa'ee baayoloojii nama barataa wayii na bira darbe sanaaf akkasii harkaan banne. Kanaafiyyuu amma dafii kottuuti qarshiin kun kan kooteette biirootti dhufta qarshiin sun na harka jira anatu sii kennaa jechuudha. Akkamittan qarshii kan koo hin taane akkamitti kan koo jechuu danda'an? Maal taateeti? Kuni waan danda'amu miti. Hawwi. Kanaafiyyuu qarshii kana abbaan isaan beekamu barsiisee harka jira dhaqxee maa qarshiin kun kan kooti na harkaa badee ture naa deebisaatti hin jettaa. 10,000 adda nagaa baqa nan dhufu. Qarshii kana immoo lamatti hirmaanne. Tole nan dhufu. Kana irratti walii galuu qabda sii galee ani qarshii kana sittan kennaa qarshiin kun walakkaansaa kan kooti walakkaansaa kan keeti dafi amma ariifadhuuti. Na dhagayyati maalidhaa qarshiin kun kan kooti jedhii sii kennu isaanii yoo dhibe akkas goona. Qarshii kana lamatti fayyadamu 10,000 miti 7,000 fudhadhu 3,000 naa kenni. Qarshii 10,000dha kana keessa kanan galu. Qarshii 10,000 nafa waan kana keessa hin galu ani akkamittan kana keessa gala waan kana. Hawwi na dhagayi ka. Hawwi na dhagayi. Barsiisaa harkatti hafuun qabu qarshiin kun. Rakkoon qabu. Haa ta'u dafi. Harkaa baasuu qabna kan kooti jedhee anasi geessaa namni qarshii gatee kan argameeran jedhaa ati immoo anadha jedhu. Booyiiti imimmaan buusii booyii gangaladhu. Lafatti kufii uftumi lafatti. Amanamaadha waan kana nuuf ta'uu danda'a. Hooma tokko hin shakkiin karaa kana. Ela hooma tokko hin shakkiin. Kana naaf dhiise laa kana. Beeku garuu keessi koona sodaateera. Baay'een sodaadhe. Hawwi sodaa of keessaa baasi. Sodaan qabu qarshiidhaam. Qarshii amma kana of dabarsitaa namni nama dha'ee nama jeesee qarshii kana nama harkaa fudhata miti ati birrii 10,000 nu dabarsitaa hin jedheen.
Akkastaanaan immoo iyyaalla waan carraa keenyaa bakka. Yaa Rabbi karaa ati rakkina keessaa nama baastume karaa ati mana kiraayii gadi buutee namaa kaffaltume eenyu argee beeka. Karaa ati gadi buutee shayii namaa bittu eenyu argee beeka. Dhugaa Rabbiitiin gadi buutee takka uffata namaa bitta takka nyaata namaa bitta takka mana kiraayii namaa kaffal argeen beeku kaadhamne ansin argee kaakunoo. Barsiisaan dubbii tokko sitti hin dubbatu numa sitti kenna fuudhe. Akkastaanaan immoo iyyaalla bakka yoo nuu ta'e garuu keessi koo baay'ee na sodaachaa jira. Hin beeku ani sodaachaa. Waama tokko hin sodaatin. Waama tokko hin sodaatin. Kottu. Waama tokko hin sodaatin. Iyyaalla garuu hin beeku. Kottu anas geessa kottu. Wayyoo miindaa koo waggaa tokkooti kun miindaa koo waggaa tokkootu har'a harka koo keessa seenee dhufe. Kan akkamittiin kenna ani akkamittiin geessee kenna. Nagaadha? Jirra malkaa jala eessa jirra kana jedhu barattoonni maallaan jechaa jiru har'a hojii boostaan hojjedhe dhugaa dubbachuu fi Maaltu maal ta'e? hojii ajaa'ibaan hojjedhe. Inni kun waanuma Hojii kun waa'een hojjedhe hin beektu nageenya mooti. Barattoonni maallaan jechaa jiru waa'ee koo maalaa isaa barsiisonni fa'a barattoonni fa'a. abbee namni si yaadate iyyuu hin jiru ati yaada odeessita. Sanbarrii mana barumsaatti 10,000 deebisanii nu ati 10 jechaan jiru naa homanaan jechaan jiru naa. Maal rakkina qaba amanummaa kee agarsiistee mana barumsaatti. Nama barattoonni waa tokko jechaan jiran. Namni si yaadate hin jiru. Qarshii 10,000 birrii 10 miti kan deebisee mana barumsaatti qarshii 10,000. Namni waa'ee koo haasaan jiru waa tokko. Kana silas namni biyya kana maal beetti qoosaa maalii beetti gaarummaa maalii jaallatti harree jiraatan biyya kana keessa maal nama jiraata akkamitti nan galateeffatan akkamitti waa'ee koo naasoftan isin ana deebise ana balleesse maal ummati maal balleesse ana balleesse qarshii 10,000 deebisee namni waa'ee koo dubbatu namumti illee galatoomnaan hin jedhu. Abshaaluu naaf kennite seetee. Waa'ee koo naasoftan isin qoomashii waa'ee koo maal deebisee hin jedhe man. Turmi abshaal. Ati amanummaadhaaf dhiyeessite moo akka namni waa'ee kee. Amanummaa deebisee nama akka koo manamu jira uummataaf fakkeenya ta'an deebisee. Uummataaf fakkeenya ta'an barattoota dirii kana keessaa fakkeenya ta'an birrii kana deebisee. Akkuma hin jedhe immoo ta'eera fakkeenya ta'eera. Amanummaadhaaf maaluma bara maaltu. Maabboo sareennis ture. Gammachuudha. 10,000 carraa 10,000 lafa argatanii deebisuu amma hin argattaa. Waggaa meeqa argattaati jedhe. Abshaaluu nagaadhaati. Carraa qabanne abbaan birrichaa dhugaa. Utoo na ta'e tun birri 5 gate namni na deebisu hin jiru. Birri 5 birri tokko yeroo baay'ee gate namni guyyaa tokko na deebisu hin jiru. Carraa qaba amanummaa gosa. Gammachuudhaaf moo. Inni kan biraa immoo jechuudha. Maaliif kana godhe beektaati? Siif jedheenan. Akka nama biraatti hin heerumneef jedheen siif jedheen godhen. Kan hundumaa Abshaaluu maaliif godhe jedhe? Jedhi kaa. Maaliif goote? Jedheen siin jedhe Abshaaluu maaliif godhe? Abshaaluu maaliif goote? Akkas siif jedheen. Gaarummaa koo sitti agarsiisu fedheen yaadni kopha godhaan namni salphaatti lafa argataa hin jedhaan. Narkaa baasiyaa. Gaarummaa hojjechuu gaariidha. Na rukuttuma narkaa baasiyaa. Wayyoo. Nagaan kaasale maaltu jira? Wayyoo goomsa waan waaqa koo waan atoloo waa yaadda nutoo fi yaadu malee. Narkaa baase. Wayyoo. Sharagaa ati mee maraatu akka koo gaa argattu. Turu barjaa bira kee deebi'a. Wayyoo. Barsiisa. Abshaaluu amanamaa namaa. Maal si gargaaru Abshaaluu? Ati meechu waan barbaadde na gaafadhu kana booddee namni keekeetti amanamaatu hin jiru. Namni dhufee fudhate hin jiru biricha. Qarshicha moo lakki namni dhufee fudhanne. Ganama namni dhufne? Namni hin dhufu kaa ganama dhufu
Reef miti reegaa maal daqiiqama 20 gidduutti immoo maaltu dhufee fudhata reef shaal. Barsiisaa. Waa yaadadhe. Maal akkam? Anatu gatiin qarshitti. Anatu gatiin. Na'aal zuumi. Na'aal shakili qalbi. Jechuun koo kan lammii kooti jechuun kan uummata kooti jechuun kanuma kooti jechuudha. Dhuguma. Yoo an harka taa'e irratee maal rakkina qaba nama baay'ee na gaafataa jira. An harka yoo taa'e yoo birittiin harka dhufe. Yaada kana yaadaatti akka yaadaatti. Kan koo jechaa siin Lakkii kan kooti osoo hin taane na gaggaafataa jiru yoo an harka taa'e. Rakkoon yoo si gaafatan abshaaloo as fidi abbaa si gaafate as fidi. Akkamitti sitti kenna qarshii namaa akkamitti sitti kenna maal jechuudha? Yoo natti kennite ati lafa argite natti kennite miti kana booddee sitti kennama otoo hin taane abbaa qarshiitti kennama abshaal nama gaarii taate kaatee nama gadheen ta'in kaa deebitee abshaal. Qarshichi maa jira garuu hin fudhatu amma dhufanii fudhatu. Deemi rakkoon qabu kilaasii gali abbaan isaa yoo dhufe gatii argaan argatta birrima 20 mallee na'aal shakili kideen bakka na'aal zuumi. Maal si gargaara? Barsiisa. Kan qarshiin jalaa bade sana kun kan isheeti. Jalaa badee argamee ishee fidee nufe kan kootii jettee ishee. Ati maal hojjechuu dhuftere gurup? Ishee fidee nufe hin beeku bakka isaa eessa dhana geessinaan barsootatti singeessa birrii kee fudhattee hin deebitaa deen ishee fidee nufe. Bayi kilaasii deem. Ana tokko dhufu godhee. Si takka dhufu godhee? Deem kilaasii gadi. Tole qarshiin kun kan keedhaa? Hojii ajaa'iban hojjedhe. Hojii addaatiin. Hojii baay'ee. Hojii birrii. Namni maallaan jedhee san birrii deebise maallaan jechaa jiru namni barattoonni. Qarshii deebistee moo? Barsiisaa booda raatii laattee? Qarshiin kan bade kan koodha kanaafan dhufe. Qarshiin kun kan kee ta'uu maaliin beeknu? Har'a ganamaa son gara hojii deemaa jiru hin gate. Qarshii meeqa si jalaa bade? 10,000. Qarshiin 10,000? Milikkita qabaa qarshiin kee? Namni hin beekne jiru osoo mi'aan bita jedhee deemaa jiru akkasitti hin bade na jalaa bade qarshiin koo. Amma bu'aan dhugaa argatu miti. Taariitan fide. Yoo namni biraan dhufee maallaqi kun kan kooti jedhee hoo? Maqaan kee? Hawwiidha. Hawwi maanni seeti mbooyin kan keeti taanaani? Nuti nyaatu. Gowwaadhaati. Barafaan laatee egaa kuno. Gowwaa. Gowwaan miti gaarummaa hojjechuun koo. Gowwaa jechuun. Godhama biyya lafa kanaa gootee deemaa jira. Gidii amma na gahuudee. Wayyoo maaban maali? Ani gaarummaa gootiif jedheen fakkeenya isiniif uumuu fedheen fakkeenya isinii ta'u fedheen. Fakkeenya isinii ta'u fedheen gabiraa maaltu jira? Hundee. Maareeti fakkeenya nu taate ani moo birrii kana dhaqee barsiisaa kennu. Muka qoosaana goote. Hin booyin bo'uun barbaachisu yookaan keeti ta'ee kan keeti gadi ta'ee fi nun amma birrii kana namni biraas dhufuu danda'a. Hiriira irratti beeksisnee namoonni maallaqi kun nu jalaa bade jedhan namoonni baay'een dhufuu danda'u gadi ta'ee fi inni guddaan eenyu faatu beeka amma maallaqi kun kan kee ta'uu eenyutu beeka. Jira nama hedduudhaan na argeenna birriin koo badu. Birriin kan koodha xaareen hojjedheen fide birrii kana. Namni si argee jira akka birrii si jalaa. Nama guutuudhaan na arge. Kana barsiisaadha kennu dhaqee. Gowwaadhaati. Ani gowwaadha. Barri faallaadha. Barri faallaadha. Inni gaarummaa godhu gowwaadha biyya kanatti. Leeyyee. Kana booddee immoo ati mee kana booddee immoo kiisii lixxee fiddee barsiisaadha laatta jedhee yaadda. Muka qoosaana gooteega. Qarshiin kun kan kee ta'uusaa maaliin beekna? Seeni. Deemta moo deemtu na biraa? Amma barattoonni waan haasaan jiran jedhanii namni tokko gaarii goote waa kun haasa'u. Maal gaarii goote? Utuu kiisii keessa kaatte gaarii goote. Wayyoo. Wayyoo maal gaachala wayyoo maal. Natti bo'aal taate. Ani gaarummaan hojjedhe fakkeenya isinii ta'uun qaban boriif iyyuu taanaan ganaa konkolaataatu lafa argeeyyuu isiniin kennaa. Konkolaataa? Isiniin deebisa. Maaloo isa faanaa kenni. Konkolaataa. Naan bitaa amma bitaa siin kenna boru. Dhugaa rabbi siin bitaan dhugaa. Siin bita dhugaa rabbi boru. Naa fidii goota. Dhugaa rabbi boru nee gadhu ganaa immoo guyyaa sii fidu.
Ganama si bidaa suuqii keenya irra jira birshaan tamaan biteen jirti konkolaataan tokko biteen si keenya dhugaa. Nagaarto fayyaadha. Naguma. Tole maal si gargaaru? Qarshii kootu argame na duraa bare qarshii an naggaadee beekamaadha. Qarshii kan Maayidha maa osaan kiisii baatee deeman ture. Ani oolaan nagde. Qarshii meeqa? Eensoobam qarshiin kan koodha. Maal jechuudha? Qarshii akkamitti kanatti gadi? Qarshiin kan koodha eessatti gatteet qarshii kee? Asii wajjin illee haasawatti dhimma qabu qaamni isaa laallatu. Seerri jiru biyya kana qarshiin kan koodha. Obboleetti callisi qoyaa amma isa si gaafataan ture miti. Qarshiin kun kan kee ta'uu hin danda'u beektaa maaliif yoo jette ati dargaggeessa birrii 10,000 jechuun waan salphaa miti. Ilaala isaanii kun hin beeksisa abbaan dhugaa hin beeksisa maallaqi kan eenyu akka ta'e hin beeksisu kun agartuu. Ani hojiin hojjedhu beeksisuu si dandeessu lama oolaan nagada. Sadaffaa lammaffaa birataa biratti jechuun sibiila hojii sibiilaa. Ani see 200 baata. Eensoobam qarshiin kan koodha. Aareen fideen seerri jiru biyya kana. Maal jechuudha? Ani bada maalifi baay'ee hojiiwwan. Qarshiin egaa ragaa gahaan qabdu atis. Inni ragaa gahaa maal qaba? Ragaa gahaa maalii qaba inni? Kunooti Kan koodha qarshii. daldalaadha Ani nan hojjedham. Gaarummaa waan jedhamu tokkotu jira si galee. Gaarummaa jechuun fakkeenyaaf qarshii lafaa argattee kennuu jechuudha. Gaarummaadha moo faarummaadha jedhe qarshii argatanii deebisuun kun. Yaada gaarii. Gaarummaa moo faarummaadha qarshii lafaa argatanii deebisuun gaarummaadha. Maaliif gaarummaadha? Kennitee gaabbuun hin taatu beektaa. Garuu wanti kun yaabbee sirrii miti. Uummata nu galateeffachuu didan. Waliigalaa qarshiin 10,000 argameera. Qarshiin immoo an akka nama tokkootitti abbaa dhugaa gaafan ilaaluu barbaadu kan saaniiti qarshiin. Maal jechuudha? Seerri jiru moo biyya kana? Seerri jiru maal qaba qarshiin argame kun yookaan saate ho'isan yookaan Kan koodha qarshiin bakka kan koodha hojjedheen fideen. callisii wacaniif bu'aniif dhugaa argatu miti. Abbaan 200 miti birrii kee. Abbaa 200 daalacha isaa. Ganama galte miti. Kan isaaniiti maallaqi kan isaaniiti. Odaas maallaqi sirriidha. Qabadhaa. Qarshii koo akkamitti laattu? Kan koo hin jedhamu kan koo. Maal jechuudha qarshiin kan koodha? Qarshiin kan koodha. Obboleessa maal taatee ani xaaree fiduu hin danda'u moo qarshii koo seera bira nu geessi. Seera bira nu geessi hin barbaadu qarshiin koo naa kennamu. Seera bira nu geessi. Maraatuudhaati. Danda'amu fayyaa qaba seera bira nu geessi. Wanta hin danda'amneedha kun. Maal jechuudha? Seera hin jiru moo? Waatu jira shaayina. Hin barbaadu. Qarshii koo hunda naa kennu. Kan koodha qarshii koo hunda naa kennu. Maal jechuudha? Na dhageessa. Qarshii koo seeraan hin funyaan kee qabeessarraa fuudhaan yoo na dhageessa ta'e jechuudha. Qarshii koo hin kennita hin kennita. Hin dubbatte gaa amma dandeessu dubbatte dhugaa gooftaa. Maal shakilik. Tole kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota daawwattoota Libsuu Miidiyaa. Marri har'a barataa cimaa fi jabaa tokko barattoota hedduudhaaf fakkeenya ta'uu tokko barataa Abshaaloo qarshii 10,000 lafa argachuudhaan mana barumsaa keessatti baratu keessatti barattoota kanaaf fakkeenya gaarii waan ta'eef isarraa muuxannoo gaggaarii kana akka babal'isuuf afgaaffii isaaf gochuu dhufne jirra. Nu hordofaan waliin turaan afeerraa keenya. Barataa Abshaaloo dhageenya jirra qarshii guddaa argitee akkati abbaa qabeenyaaf mana barumsaatti deebistee mee kana wal qabatee jalqaba maaltu sitti dhaga'ama? Birrii qarshii kana deebisuu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Sababni isaa maaliif fakkeenya barattoota hedduun ta'ee namoonni baay'een akka isaan qarshii yoo lafa arganii deebisaniif kanaaf fakkeenya nama hundaaf ta'eera. Kanaaf gammachuun natti dhaga'amu akka maleedha. Waan an godhetti hin gaabban. Gaabbitu. Waan an godhetti hin gaabban. Hayyi mee maallaqa kana argitee akka deebistu maaltu si kakaasime? Gaaffii bareedaa gaafatte dhugaa. Jalqabaan gaabbu siin jedheera waan an godhetti. Qarshii kana akka inni lafa argadhu kana kakaase Waaqayyo madhee mayyaada. Maaliif Waaqayyo hiyyummaa koo laalee rakkina koo laalee akkan qarshii lafa argadhu godhe. Ani immoo qarshii lafaan argadhe. Garuu kan baay'ee si gaarimu immoo seexanii na rukuttee hin deebise. Na rukutte seexanii. Maal? Seexanii na rukuttee hin deebise. Maaliif Waaqni hiyyummaa keessa na baasuuf kan inni qarshii lafa argadhu
lafa argadhu jedhee lafaan argachiise. Qarshiin kuma kudhan mitiiti qarshii ishee lafa argachuun hin cimaam. Kanaaf akka argadhu kan kakaase waaqayyoon jedhee akka abbaa qabeenyaaf deebisu yookaan immoo akka mana barumsaatti barsiisaatti kenne deebisaaf jedhuuf kan kakaase immoo seexanuma jedhee mayyaadha. Akka lafa argattu waaqa si kakaase akka deebistu immoo seexanni si kakaase. Akkasuma jedhee. Seexanni gaarummaan hojjeta Abshaaloo. Kana gammadee gaarummaan hojjetu. Utuu gaarummaan hojjete ta'ee akka hin deebisu hin gootu turte. Qarshii kan yoon fudhadhee maal qaba ture? Yoon ittiin kaadheerate yoon itti fayyadameerate maal qaban ture? Akka seexanni waan hin taane hojjetu guyyaa sanaan bareera. Guyyaan bir qarshii kana qe'ee barsiisaatti deebisee hin bareera. Ani amma jiru amma kun harka qullaan galu uummanni asitti hin galateeffatu beektaa? Uummanni biyya kana keessatti qarshii deebisuu miti jechuudha. Biri tokko deebisuu yakka akka ta'e hin beektaati. Sin galateeffatu sin jedhama. Mee abbaan qabeenyaa ati maallaqa isaa deebisteef mana barnootaa keessatti kun qarshii meeqa sii kenna? Barbaadamaadhaan dhumne egaa amma barbaadamaadha garuu hin beekamu naa kennuu danda'adhee mana amantiitti kenni garuu haala ammaa ittiin deemaa jiru hin fakkaatu. Maal kenna namni waan gaarii hojjette naan jedhu uummata jiidhaa keessarra ani maal gaabbu garuu waan godhetti maal godhe. Mee yoo namichi abbaan qabeenyaa kun dhibe qarshii kana deebitee gaafachuuf fedhe qabdaa? Lakki. Eenyuuf haa hojjetamee qarshii kana yoo abbaan isaa barbaadamaa akka jiru natti himteetti? Qarshii kana utuu naa deebisanii tola. Qarshii kana utuu natti deebisanii abbaan isaa dhufee harkaa fudhate gaariidha. Maaliif ani harka taa'u maal? Waaqni natti kenne utuu akkasuma yaada. Sirruma waaqni yoo amanee lafaa sitti qabe waan ta'eef namni siinsi shakkuun gaarii miti. Harkaa baasee yaabbe. Hin gaafana rakkoon qabu dhiisi hin gaddiini. Hin gaabbu dhugaa. Maal qabatu ittiin jireenya fooyyaa utuu itti iskiriptoo daftara bitadheera ta'e maatii koo biraa gaafan daftara dhunatti qarshii tokko natti kennuuf ganaa bishaan naqinaan jedhu abbaan kiyya haati kiyya amma qootii naan jedhu ganaa birrii tokko gaafachuuf iskiriptoo jechuuf. Tole mee hiriyoota kee warreen si fakkaatanii fakkaatota keef maal laamta? Maal sitti fakkaata? Namni yoo carraa qabu fakkeenyaaf namni carraa qabutti fayyadamuu qaba. Yoo carraa argannetti yoo hin fayyadamaniin birmadeessummaan sarbarummaan distarbeessummaan sabdaneessummaan kuni sirkaa bahuu danda'a. Kanaaf carraa qabdutti fayyadamtaa hojjechuu qabda yeroodhaan itti fayyadamuu qabda argeen dhabeen. Argee dhabe mallee. Argeen dhabe. Kanaafuu ati carraa qabdutti fayyadamuu qabda. Umurii kee keessatti waa argadhette dafqa namaa tettee luffettee moo yoo ta'e waan laattee luffee sirkaa bahaa jechuudha. Iyyummaan akkasii. Carraa qabdutti yoo hin fayyadamin karatti waaqayyoon si gargaaru hin beektu. What is this? Maal jedha afaan Ingiliffaa keessatti baranneera. That is coming so is everything ilaal. Everything is samaras burger jedha. Burger is burger. Sodexo. Sodexo is what is spring. Ingiliffa kun. Yaa kana jechuun maal jechuudha. Waan qabdu sarbireessummaa, sarbummaa, obdasseessummaa, ummaan kuni yoo ittiin fayyadamin sirkaa ba'a. Hin gaabbu garuu waan godhetti. Hin gaabbiin. Hin gaabba. Argeen dhabeem. Argeen dhabeem. Kuma kudhan argeen dhabee fakkeenya namaaf ta'uu hiriyoonni kun fakkaattanii hin gaabbina waan gootanitti. Ani hin gaabbu. Lafa argatee deebisuu keetti. Akkasuma jedhu. Deebisuutti hin gaabbitamu argachuutti hin gaabbitu. Isa kam meedda baase? Hin boo'in. Abshaaloo hin boo'in ati nama gaariidha. Ati nama jabaadha nama dafqa nama hin barbaannedha. Ani xiqqoo uummatni si aarsa galatan beeku beektaa si galateeffachuun beeku. Waa'ee kollee naasaanii dhaamsaan qabu garuu walumaa galatti ani hin gaabbu waan hin godhetti hin gaabbu dhugaa. Isinis waan gootanitti hin gaabbinaa. Kanaaf ani irraa waa isin barattan tokko hin jira. Innis Waaqayyoo isiniif yaadee gaafa inni waa isinitti kennu isin immoo seexanaan rukutamtanii of harkaan baasina. Waan qabdee itti fayyadama. Argattan miti waaqatu isinii kenne waan ta'eef boorsa keessan keessa godhaa. Kanaafiyyuu boodeen gaabbu jechuu keessanirraa ammoo carraa qabdee itti fayyadamaa hin jedhaamsi hin qabu kanuma bakka. Carraa qabdee itti fayyadama. Abshaaloo wanta gaarii si wajjin haasaa dhufne Jeessan ta'e. as geessee balleessite nuti nama gaarii seenee fakkeenyummaa kana hawaasaaf akka babal'istuuftu si gochuu dhufne. Gaaffii siif gochuu dhufne. Haa ta'u gaaffii maal hin jedha caala narkaa baasii soorummaa argeen iyyummaa deebi'ee arginu soorummaa narkaa beeku. Baazoo wanta dubbataa jirtu kun martinuu miidiyaa irra jiru quba qabda deettee yaada. Eegaa dhugaadha hin deebiseen naasaan Tole waan goote kanatti hin gaabbina mallee hin gaabbu itti yaadanii gochuu wayyaa galatoomis hin jennu. Galatooma hin gaabbina ammoo. Attillee hin gaabbiin. Ano hin gaabbine. hin gaabbu maal ta'ee narkaa baasee maal waaqayyo harkaa anoo seexanii narkaa baastee maal. Dhaqi gabarsiisaan si waamaa jiru hin gaa. Haa ta'u galatooma waan haallattanii eegateen darbu.
Gati interviuuti. Nus hin gaabbinu interviisi gochuu keenyatti. Dhugaama. Hin gaabbonis. Hin gaabbinu.